Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Miseensi YouTube chaanaalii koo taatan yeroo dheengaddaarraa yookiis torban darberraa jalqabuudhaan walitti deddeebinee sagalee Waaqayyoo walii wajjin hirmaataa kan jirru. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Nagaan bakka isin jirtanitti iddoo hundumaatti isiniif haa baay'atu. Yaadni Waaqayyoo gaariidha. Yeroo kamittiyyuu haala kam keessattiyyuu gaariidha. Waaqayyo waan jaalala isaa ta'e hunduma keenyaaf godha. Isa kanaaf guyyaa dheengaddaa irraa jalqabuudhaan bifa addaatiin deddeebi'ee akkan sagalee Waaqayyoo isiniif hiruu waadaa isiniif galeetin ture. Waadaa koo sana akkuma an dubbadhetti amma naa danda'ame eegee isinitti deebi'een jira. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Hirmaannaan keessan guddaa na gammachiisee yaadni isin naaf laattan natti toleera. Dheengaddaa yaada baay'ee bal'aa otoo hin ta'in yaada gabaabaa irratti waa'ee yaada Waaqayyoo walii wajjin ilaalaa turre. Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 29 irra dhaabbachuudhaan waa'ee saba Israa'el yaada Waaqayyoo inni mootummaa Baabiloon laga boojuu yeroo isaan jiran dubbii inni karaa Ermiyaas raajichaa isaanitti dubbate irra dhaabbannee waan baay'ee walii wajjin baranne. Waan tuqaa muraasa yoo fakkaatillee hubannaan isaa bal'aadha. Yaadni Waaqayyoo gaarii akka ta'e, yaadni Waaqayyoo qofaa akka ta'e, yaadni Waaqayyoo karooraan akka ta'e waan ijoo ta'an tokko tokko walii wajjin ilaaleerra. Yaada Waaqayyoo kanaa wajjin walitti araaramuu akka qabnu, yaada Waaqayyoo kanaa wajjin yaada keenya walitti fidachuu akka qabnu. Wanti baay'een jira yaada Waaqayyoo keessaa kan akka nuyi baanu godhu. Biyya lafaa kanarratti wanta baay'eetu jira. Fedhi keenya jira. Fedhi nama biraallee jira. Akkasumas karaa adda addaa wantoota yaada Waaqayyoo fakkaatanii gara keenyatti adeeman jiru. Wantoota kana irraa dandamannee yaadni Waaqayyoo isa kam, Waaqayyo maal yaadeeti haala kana keessa na kaa'e, fuuldura kootti Waaqayyo maal naaf qabaa kan jedhu dhaggeeffachaa ogummaadhaan yaada Waaqayyoo wajjin walitti akka araaramnu sagalee gabaabaadhaan walii wajjin ilaalaa turreerra. Ammas mee yaaduma sana irra deebi'ee otoo hin ta'in yaada ifaa ta'e tokko tokko kutaa muraasatti dabalannee waa'ee yaada Waaqayyoo kana walii wajjin waan tokko lama ilaallaa. Saba Israa'eliin Waaqayyoo yaada ani isiniif yaade anuma qofatu beekaa. Innis immoo yaada nagaa, yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti jedheen. Yaadi Waaqayyoos yaada gaariidha. Gaarummaama yaadaa. Sabichis gaarii moofiif yaada. Garuu immoo daandiin irra yaadni sun akka raawwatamuuf eegamu daandii garaa garaati. Jireenyi keenya yeroodhaa gara yerootti wanta gaarii akkasumas immoo waan ariifataa ta'e barbaada. Akkasumas ollaan keenya, fedhii keenya, namni nuyi gidduu jiraannus yaadolee garaa garaa qaba. Yaadni Waaqayyoo garuu
wantoota naannoo keenyatti nuyi arginuuf wantoota keessa keenyaa maddan irra kan dhaabbate miti. Silumayyuu yaada dhaabbataa, yaada karooraan jiru, yaada yeroo nuyi dhalanne fuula dura otoo nuyi hin dhalatin gara lafa kanaan dhufin qophaa'ee jirudha malee har'a kan bahe miti yaadni Waaqayyoo. Isa kanaaf wanti nurratti ta'uuf wanti nuuf ta'u hundinuyyuu hamma nuyi fuula Waaqayyoo dura jirrutti, hamma nuyi isa waammataa jirrutti, hamma nuyi isa kadhataa jirrutti, hamma nuyi isa eeggataa jirrutti wanta karoorfameef wanta Waaqayyoo duraan saganteesse akka ta'e beekuun murteessaadha. Egaa yaadni Waaqayyoo kun bal'aadha. Gara barbaannee irra yoo hiikkannee jabaa ta'e nutti mul'achuu hin danda'a. Yeroo tokko tokkotti yaadni Waaqayyoo kun xiqqaa sammuu keenyaan gaafa yaadnu gowwoomsaa yerootti nutti fakkaatu qaba. Cakkaanyi yookiis immoo hamaa yerootti nutti fakkaatu qaba. Dhimma namaa kan hin qabne Waaqayyoo waa'ee namaatiif yaada isaa keessatti iddoo kan hin laanne illee yerootti nutti fakkaatu qaba. Wantoonni nutti fakkaatan kun hundinuyyuu sammuu keenyaan gaafa yaadnu nutti kan fakkaatanidha malee Waaqayyo Waaqaa hamaa miti. Waaqayyo Waaqaa waa'ee namaa xiqqeessee yaadu yookiis waa'ee namaa isa hin dhimne miti. Waaqayyo Waaqaa waa'ee namaa isa dhibu, Waaqa jaalalaa, Waaqa garraamiidha. Baay'ina guddina isaatiin bira ga'uu wallaaluu keenyaan garuu yeroo tokko tokko sammuun keenya gara barbaadetti hiikee nutti mul'isa. Inni kun bal'ina yaada Waaqayyoof xiqqeenya sammuu keenyaati. Hamma nuyi yaadnuuf hamma inni yaadudha. Nuyi wanti nuyi arginu ammuma agartuun keenya arguu danda'edha. Wanti nuyi yaadnu ammuma sammuun keenya yaaduu danda'edha. Wanti nuyi arginus waan nuu mul'achuu danda'e qofa. Waaqayyo garuu waa'ee keenyaaf galaana garasitti eebba argaa, tulluu garasitti ulfina argaa, jireenya hin darbamne yookiis waan ulfaataadha jennee nuyi yaadnu garasitti jireenya haaraaf jireenya eebbaa nuuf argaa. Isa kanaaf yaada Waaqayyoo kanaa wajjin walitti araaramuun baay'ee murteessaadha. Mee waa'ee yaada Waaqayyoo kanaa namni waa'een yaada Waaqayyoo isaaf gale tokko akka inni itti ibsu walii wajjin dubbifannee ilaalla. Macaafa Iyyoob boqonnaa 23 lakkoofsa 13 fi 14 irra kan jiru walii wajjin dubbifannaa. Yaadni Waaqayyoo qobaadhaa eenyuyyuu isa geeddaruu hin danda'u. Inni wanta barbaade hin godhaa. Inni wanta waa'ee kootiif murtoo godhee hin raawwataa. Sanyiin akkasii akeeka isaa keessaa baay'eedha jedha. Yaadni Waaqayyoo qobaadhaa eenyuyyuu isa geeddaruu hin danda'u. Inni wanta barbaade godha. Inni wanta waa'ee kootiif murtoo godhee hin raawwata. Sanyiin akkasii akeeka isaa keessaa baay'eedha jedha. Seenaan nama kanaa fuula keessan duratti ifaadha. Namni kun nama rakkina olaanaadha jedhamu argee nama darbeedha. Fuula Waaqayyoo duratti immoo nama mudaa hin qabne, nama Waaqayyoo irra deddeebiidhaan ragaa ba'eef nama qajeelaa ta'uusaa hundumti keenya iyyuu dubbifannee argineerra. Namni kun nama qajeelaa erga ta'e
qoramsatti maaf dabarfamee kenname kan jedhu yaada olloota isaatiitis yaada mana isaa keessa jiruudhas yaada firoota isaatiitis namni kun nama qajeelaa ta'e utuu jiru dabarfamee maaf kenname kan jedhu yaada baay'eetu ka'a. Iyyoob nama qajeelaadha akkuma jedhame Waaqayyo qajeelummaa isaa ragaa kan isaa ba'e nama dhugaa nama yeroo hundumaa waan godhetti fuula Waaqayyo irratti sodaataa jiraatu ofii isaa qofaaf otoo hin ta'in mana isaaf dhala isaaf jireenya isaaf nama of eeggatu nama Waaqayyo wajjin waliigaltee uumee jiraachuu barbaadudha. Nama kanatu macaafa Iyyoob boqonnaa tokko qabdanii yoo laaltan nama kana seexanni kissiidhaaf fuula Waaqaa duratti isa dhiyeesse. Fuula Waaqayyoo duratti gaafa inni kissiidhaaf yookiis immoo isa kasasu Waaqayyo yaada seexanaa kana argee eessaa akka inni dhufes isa gaafatee Iyyoob nama koorra ija kee kaawwatte ree? Innoo nama qajeelaadha. Namni akka saatiyoo hin jiru jedheetu isa gaafata ture. Seexanni immoo wanta Iyyoob godhe waan qabatamaa ittiin kasasu qabatee hin argamne. Garuu qajeelummaan isaa kun qajeelummaa akkamiidha kan jedhuunitu fuula Waaqayyo irratti isa kasase. Qajeelummaan isaa maaliif qajeelaa hin ta'u ree? Maaliif sin gammachiisu ree? Maaliif yaada garaa kee wanta fedha keetii hin eegu ree? Mana isaatti dallaa ijaartee eegumsa gootee fi qabeenya laattee fi wanta baay'ee isaaf goote maaliif qajeelaa hin ta'u ree jedheetu isa kasase. Kun maa inni qajeelummaan Iyyoob qabu guutuu miti jechaa jira seexan. Guutuu miti. Utuu wantoonni inni qabu sunitti irratee si gana jedheetu fuula Waaqayyo irratti isa kasasa. Waaqayyo immoo raawwate namni fuula isaa duratti guutuu ta'e akka dhaabbatu. Raawwatee qajeelummaan namaa fuula isaa irratti guutuu ta'ee dhaabbachuu isaa agarsiisu waan barbaaduuf dabarsee harka isa barbaadu kanaatti isa kenne. Gaafa isa kennu qajeelummaa isaa bira wantoota amma dubbatte kana hundumaa dhaqiitii rukuti. Qajeelummaan isaa wantoota kana keessatti yoo argame qabeenyaa isaa keessa jira yoo ta'e rukuttaati qabeenyaa isaa rukuttuun bada. Qajeelummaan isaa eegumsa nama qabu qabeenyaan nama qabu kana keessatti argama yoo ta'e qajeelummaan Iyyoob qabeenyaa kana keessatti miidhamaa dhaqisii kenneera. Garuu immoo lubbuu isaa jireenya isaatti akka hin buune jedheetu ajaje. Seexanni akkuma fudhatee ba'e kanatti mana Iyyoob qabeenya Iyyoob dhaqee barbadeessa. Seexanni Iyyoobitti kan inni hinaafe qabeenyaa Iyyoob qabu sana hinaafe otoo hin ta'in eebba Iyyoob keessa jiru sana hinaafe baay'ina gaala isaa, baay'ina qabeenya isaa, baay'ina birrii isaatii hinaafe otoo hin ta'in qabeenyaa sana keessatti waliigaltee inni Waaqayyo wajjin qabu hinaafe. Yaanni Waaqayyo immoo raawwatee seexanni qajeelummaa Iyyoob dadhabee akka deebi'u. Raawwatee seexanni yaada isaa Iyyoob irraa akka deeffatuuf
dhaqiitii qorii ilaali. Yoo wantoota tamma dubbatte kana keessatti kan argamu ta'e qajeelummaan isaa hin badaa jedheen. Akkuma jedhame dhaqee rukute. Qajeelummaa Iyyoob barbaacha gaalota hedduu, qabeenyaa inni qabu hedduu barbadeesse. Garuu qajeelummaa Iyyoob bira ga'uu hin dandeenye. Wanta inni qabu hundumaa barbadeessee, dhala isaa ajjeesee, mana isaa balleessee, qajeelummaa Iyyoob bira ga'uu gaafa dadhabu, carraa lammataaf ammas ol iyyannoo fudhate. Ammas fuula Waaqayyoo duratti argameetu jireenya Iyyoobiin kadhate. Ammayyuu Iyyoob fayyaa qaba. Ammayyuu Iyyoob nagaa qaba. Maal ta'e si gana jedhe. Amma immoo qajeelummaan Iyyoob foonni baatu fayyaa inni qabu keessatti argama. Inni yoo bade si gana jedhe. Qajeelummaan Iyyoob foon isaa keessa akka jirutti waan yaadeef. Isa kanas dhaqiitiin rukuti, garaa kutadhu jedheetu iyyameef. Seexanni akkuma dhufetti Iyyoobiin foon isaa rukute. Garuu qajeelummaa isaa argachuu hin dandeenye. Iyyoob qabeenya caalu kan inni qabu qajeelummaa isaati. Qabeenya caalu Iyyoob qabu qajeelummaa isaati. Qajeelummaatu keessa isaa lubbuu isaa wajjin walitti hidhatee jira. Lubbuun immoo takkuma seexanni akka argetti bu'uudhaaf isaaf hin eeyyamamne. Qajeelummaan Iyyoob jireenya isaatti hidhatee jira. Kanaaf qabeenyaan isaa gaafa bade qajeelummaan isaa fayyaa ture. Karaa hundumaatiin dhufanii sagalee gaddisiisaa gaafa itti himan, gaalonni kee badan, qabeenyi kee iddoo akkasii badan, harroonni kee badan, dhuman jedhanii gaafa itti himan, deebii tokko duwwaa kenna. Innis maayini deebii qajeelummaa isaarraa madde Waaqayyotu anaaf kenne, Waaqayyotu fudhatedha. Du'u ijoollee isaatii gaafa itti himan, Waaqayyotu kenne, Waaqayyotu fudhate jedha. Qullaa koon garaa haadha koo keessaa ba'e, qullaa koon dhufe, qullaa koonis deebi'a jedha. Homaa fudhee gara lafa kanaan dhufne jedha. Deebiin kun deebii qajeelummaa isaa dhugaarraa deebi'udha. Deebii qajeelummaa oriijinaalarraa deebi'udha. Deebii qajeelummaa Waaqayyo wajjin, jaalala Waaqayyo wajjin isa dhugaarraa deebi'udha. Rakkinaaf deebii deebi'udha. Dhabiisaaf deebii deebi'udha. Gufannaa nu mudatuuf deebii deebi'udha. Waaqayyos yaadni isaa Iyyoob calalamee, qajeelummaan Iyyoob calalamee, qoramsarraa calalamee akka hafu barbaadeeti malee Iyyoobin dabarsee salphinaaf kennuu barbaadeetti. Iyyoobin dabarsee hiyyummaaf kennuu barbaade miti. Iyyoobin dabarsee gidiraa hamaadhaaf kennuu barbaade miti. Yaanni namoota Iyyoob biratti argamanii hundinuyyuu hamaa ture. Ati fuula Waaqayyoo irratti badii guddaa dalagdeetta. Waaqayyoo irratti kaateetta. Waaqayyoo waan guddaa ansi dheekkameera. Qalbii diddiirradhu fayyi. Ofin sossobin jedhanii isa doorsisu turan. Kun waraansa guddaadha. Nama qajeelummaa dhugaa qabu duwwaatu kanarraa fudhata. Nama jaalala Waaqayyoo wajjin isa dhugaa qabu duwwaatu kanarraa fudhachuu danda'a. Haati manaa isaa immoo gantee hin duutu kana caalaa maal eeggatta jette. Isatti kanaantu isa jajjabeessuun kanarra ture. Abdii kutachuufiidhaan ganii du'i. Arrabsii du'i jette.
jecha nama isa taanuu kanarraa afuu kan danda'e akka nafu kan isa godhe qajeelummaa isa dhugaan kiristaanummaa isa dhugaan. Kiristaanummaa dhugaan qabeenyarra kan dhaabatu miti. Kiristaanummaa dhugaan fayyaa qabaachuu utaaluurra kan dhaabbatu miti. Kiristaanummaa dhugaan haala rakkisaa keessayyuu dhaabbatee ifa. Haala rakkisaaf dhiphisaa keessayyuu dhaabbatee ifa. Dhaabbatee deebii kenna. Dhaabbatee yaada gaarii kenna. Kiristaanummaa dhugaan qajeelummaa dhugaan Waaqayyo wajjin jiraachuun ni dhugaan waan hundumaarraa hafee jiraata. Waaqayyos yaadni isaa Iyyoob wantoota kanarraa hafee gootummaa guutuutti dhuunfaa isaa akka ta'uuf qoromsa kanatti dabarsee kenne malee Iyyoobiin gatuusaa miti. Namoota baay'eetti garuu waan Iyyoob gatame fakkaata. Arras akkasuma mana keenyatti jireenya keenyatti rakkinni gaafa darbatamu nagattee dhimma koo hin qabdu waa'een koos hin dhibu ati dhimma koo hin qabdu jenna Waaqayyo. Namnis akkas jedha. Waaqayyotu abaaree jedha. Rakkinni hundi abaarsa Waaqaa miti. Hirrinni hundi abaarsa Waaqaa miti. Dhukkubni hundi abaarsa Waaqaa miti. Wanti nuyi lafa kanarratti arginu hundi abaarsa Waaqayyoo miti. Hundatu abaarsa Waaqaati miti. Waaqayyo nama isaa ilaaluudhaaf rakkinatti dabarsee kenna. Namni ilaalcha sanarraa hafe dhuunfaa Waaqayyoo ta'a. Waaqayyo nama isaa ilaaluudhaaf seexanatti qoramsatti dabarsee kenna. Kiristaanummaa dhugaan Waaqayyo wajjin jiraachuu inni dhugaan garuu achi keessatti beekamu. Qabeenyaan ijoollee Waaqayyo wajjin jiraachuudha. Qabeenyaan ijoollee Waaqayyo wajjin walii galuudha. Qabeenyaan keenya inni olaanaan Waaqayyo wajjin walii galuudha. Yaada Waaqayyo hubachuudha. Qabeenyaan keenya inni olaanaan kominikeeshinii keenya Waaqayyo wajjin jabeeffachuudha. Seexannis kan inni barbaadu isa kanadha. Seexanni kan inni inaafu isa kanadha. Qabeenyaa guddaa yoo godhanne seexana hin inaafsisu. Ala guunnee mana yoo guunne seexanni hin inaafu. Rakkoo birrii hin qabu. Rakkoo wanta nuyi arginuu kanaa hin qabu. Seexanni rakkoo maalii qabaa? Nuuf Waaqayyoo walitti jiraachuun keenya seexanaaf kisaaraa guddaa. Nuuf Waaqayyo walitti jiraachuun keenya nuuf immoo qabeenyaa guddaadha. Wanta barbaadde iyyuu dhabi Waaqayyo wajjin jirta taanaan gammadi. Wanta barbaadde iyyuu dhabi Waaqayyo wajjin jirta taanaan gammadi. Galateeffadhu, burraaqi, waaqessi. Waaqayyo wajjin jiraachuun qabeenyaa guddaa. Inni kaan hin deebi'a. Inni kaan achirraa marga. Waaqayyo warra isaa wajjin jiraataniif lammaffaa haaraa godhee akka isaan dhalatan, akka muuxatan hin godha. Warra isaa wajjin jiraatan, warra qajeelummaan isaanii jabaatee dhaabate. Kanaaf Waaqayyo Iyyoobiin waan gate. Yaanni Waaqayyo Iyyoobiif gaarii ture. Raawwatee diinni lolee akka isaa biraa deebi'u, dadhabee akka isaa biraa deebi'u barbaadee, seexanni akka isarraa abdii kutatu barbaadee Iyyoobiin dabarsee kenne malee Iyyoob seenaan isaa akka baduuf miti. Seenaan Iyyoob isa duraarraa haaraa ta'e. Dhumarratti deebiinni deebises yaadinni kaases yaada galataan guute ture. Waan hundumaa gochuu akka dandeessu anammaa bareeraa. Akeeka keessa namni tokkoyyuu karaatti hambisuu hin danda'u. Akeeka kee lolli karaatti hambisuu hin danda'u. Akeeka kee yaadni namaa karaatti hambisuu hin danda'u. Akeeka kee yaadni kamiyyuu wanti lafa kanarratti argamu kamiyyuu karaatti hambisuu hin danda'u. Waan hundumaa gochuu akka dandeessu anammaa hubadheera. Inni dhaabbatee yaada Waaqayyoo bira ga'e. Inni dhaabbatee yaada Waaqayyoo hubate akeeka kee karaatti kan hambisuu hin jiru. Warra yaada Waaqayyoo hubatan, warra yaada Waaqayyoo bira ga'an, warra Waaqayyoo wajjin walii galan, warra Waaqayyoo
hamma dhumaatti jabeessee isaan dhaabu ayyaana isaaniif baay'isu Waaqayyo nu haa taasisu. Warra waan argeen olii gadoofaman, warra waan nyaatan yoo dhaban Waaqayyo irratti ka'an, warra haalli lafarraa yoo isaanii mijachuu dide Waaqayyo irratti ka'an, maqaa Waaqayyo irratti dubbatan otoo hin ta'in, warra waan hundumaa keessayyuu yaada Waaqayyo adda baafataa deeman, warra qoranii Waaqayyo maal yaade laata jedhanii adda baasanii Waaqayyoof jiraatan, warra qajeelummaa isaanii eeggatan Waaqayyo nu haa taasisu. Yaadni Waaqayyoo qubaadha. Yaadni Waaqayyoo qubaadha. Yaadni Waaqayyoo qofaadha. Yaada warra yaada nutti kennan irraa adda. Yaada keenya irraas adda. Yaadni Waaqayyoo qofaadha. Eenyuyyuu immoo isa geeddaruu danda'a. Waaqayyoo waan nutti dubbate yoo akka nuyi itti eegnetti ta'uu baate Waaqayyo gowwoomsaadha jechuu miti. Yeroo tokko Ermiyaas kan isatti dubbatame akka buqqistuu, akka shaartuu, akka dhaabduu jedhamee aboon isaaf kennamee ture. Ermiyaas garuu hojiitti dirreetti gaafa galu ari'atamatu isa mudate. Daddarbatamuutu isa mudate. Irratti ka'ame. Nama hundinuu irratti odeesse. Isas darbatanii amma boolla keessa gadi buusanitti, amma irratti haasa'anitti, amma qoba galeessa isa godhanitti Ermiyaas irratti ka'an. Waaqayyo akka dhaabdu, akka buqqistu, akka shumtu, akka shaartu jedheen. Garuu Ermiyaas faallaa kanaa ofii isaatii jiraachuu dadhabe. Ofii isaatii biyya keessa hawaasa keessa nagaatti jiraachuu gaafa dadhabu Ermiyaasis jireenyatti ulfaachuudhaan du'a yeroo hawwu dubbiin afaan isaa keessaa ba'u hamaa gaafa ta'e boqonnaa 15 keessatti haati koo maaf na deesse? Ana nama namni hundinuu qoccolee loluuf wayyoo nama fira hin qabne. Ana nama namni hundinuu qoccolee loluuf wayyuu nama namni isaaf dubbatu hin jirre nama fira hin qabne. Nama namarraa adda ba'e. Ani waas namaan liqeessine waan isaanii liqeesseef naa baasuu dadhabanii nan jibbine. Waas immoo namarraa liqeeffadheen dhowwanne kanaafis miti jibbi koo kan namni na jibbe jedhee dubbata ture. Yaanni namootaa gaafatti ulfaatu, yaanni biyya lafaa gaafatti ulfaatu, rakkoon biyya lafaa gaafatti ulfaatu akkasidha. Namni kun nama aangoo guddaadhaan dibamee ga'ee ture. Garuu isaaf kan hubatame sirriitti kan isaaf hin galle yoo fakkaate iyyuu yaanni Waaqayyoo ari'atamuma isaa keessa raawwataa ture. Jallinaa wajjin waliigaluu diduunsaa, jalloota hojii isaaniitti himuunsaa, wanta dhugaan ta'in tokko dhugaa miti jedhee dubbachuunsaa, wanta dhugaa ta'e tokko immoo dhugaadha jedhee dubbachuunsaa, hawaasa sana keessatti wanta waliigalteedhaan deeggaramuun mormuunsaa, shuumuuf shaaruusaa kan mirkaneessudha. Diduusaa kan mirkaneessudha. Jallina diduun dibata. Jallina diduun dibata aangoodha. Qophaa ofii dhaabbatanii waan namni ittiin wal maku diduun dura dhaabbachuun hin fudhu jechuun dibata. Sun ari'atamaadhuma raawwataa jira ture Ermiyaas. Waaqayyo immoo wanta inni hojjetu sana ijatti geeddaraa deema. Ari'atamuyyuu malee harki isaa ari'atamuun of kadhu. Ari'atamuyyuu malee mootummaan inni isa ari'atu hin of kadhu. Ari'atamuyyuu malee biyyi hawaasni isa ari'atu sun hin of kadhu. Maaliif? Nama dibataati. Nama aangoon irra jirudha. Karaa nuyi yaadne miti. Akka Ermiyaas yaadetti yoo ta'e, Ermiyaas iddoo tokko qabatee dhaabbatee ati hin taatu bu'i, ati immoo hin taatu yaabbadhu waan jedhutti fakkaachuu danda'a. Akka ati shuumtu, akka ati shaartuun si godha jechuunis kanaa wajjin wal fakkaata.
garuu miti didaa ari'atamuun shuumuuf shaaruudha. Didaa ittiin mormaa ari'atamuun shuumuuf shaaruudha. Yaanni Waaqayyoo